lafaatti kan dhufe karaa Dubree Maariyaam giiftii kennamtanii. Okay. Dubree Maariyaam kan dhufe karaa seetiin gara biyya lafaatti mul'ate. Dubree Maariyaam Yesuus Kiristoosiif maal taatiif? Haadha taatii miire? Beekamaadha. Haadhaa fi haadha ilma maal jedha wangeela Maatiyos boqonnaa lama lakkoofsa 11 irratti ወደ ቤትም ገብተው ህፃኑን ከእናቱ ከማርያም ጋር አዩት። ገረ መናስ ሴነኒ ዳኢምቻ ሀደ ኢሳ ማርያሚ ወጅን አርገኒ ወድቀውም ሰገዱለት ኩፈኒሌ ሰገደኒ ፊ ሰኒን ቦድ ዋን ፊደኒ ዱፈን ከነኒ ፊ ጀ ከናፍ ሀደ ኢሳቲ ዱጋ ህፃኑና እናቱን ሀዳ ፊ ኢልመ ጀ ሰገደኒ ሞ ኩፈኒ ዱጋ ህፃኑና ሰገደኒ sagada waaqummaati waqteedha. Qoy takka miyuutii qabadhu mee obboleessi keenya riif baacaa ka jedhu sagaleen itti deebisaa jira. Ana biraati nan arga. Ana biraati. Miyuutiin qabannee fi qoy miyuutiin qabannee inni miyuutii qabatu. Eeshi saganni sun sagada waaqummaati waan ta'eef iyyuu saganni suni sagada waaqummaati waan ta'eef isaaf sagadan. Saganni waaqummaa waaqayyoof qofa sagadama. Isaaf sagadan. Sagada waaqummaa. Ayyee. Naa deebistanii jirtan. Isheen namummaa sanaaf haadha moo waaqayyummaa sanaaf haadha? Waaqummaan hin dhalatu. Gaafa kan beeku qabdu waaqummaan hin dhalatu. Kiristoos garuu sirriitti hubadhu. Kiristoos garuu gaafa fooniin dhalatu sirriitti hubadhu. Gaafa fooniin dhalatu ishiin kan dhalte waaqayyoodha waan ta'eef haadha waaqayyooti. Waaqummaan guutummaan waaqummaa isa keessa jira waan ta'eef maal jette? Namummaa sana hoo dhalte moo waaqayyoon dhalteen? No, ishiin kan deesse waaqayyoodha. Deesse jenna soo. No, namummaa miti. Waaqummaan hin dhalatu si jedha jalqaba waaqummaan hin dhalatu si jedha. Waaqummaan hin dhalatu jechuun waaqummaa. Kan dhalte ishiin waaqadha waan ta'eef gargar hin baane gargar bahiis hin jiru. Maaliifi wangeela Maatiyos wangeela Yohaannis boqonnaa 1:14 irratti jechi nama foonii ta'ee jedha. Jechi sun maal ta'e? Nama foonii ta'e. Jechi sun waaqayyoodha. Jechi santu nama foonii ta'e. Foon uffate. Kana jechuun gargar bahiis hin jiru. Waloomaan jechuudha. Waloomaan deesse malee lakki nama qofa deesse kan jedhu barnootni akkasii barnoota kitaaba qulqulluutiin. Kanaaf qulqulluu Isaayyaas illee gaafa dubbatu qulqulluu Isaayyaas boqonnaa 9:6 irratti gaafa dubbatu maqaan isaa jedha. Maqaan isaa ሕፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና አለቅነት በጫንቃው ላይ ይሆናል ስሙም ድንቅ መካር መቃን ኢሳስ ጎርሳ ድንቂ ሀያል አምላክ ዋቀ ጀባ ሀያል አምላክ jedhe malee namummaasa yookaan immoo waaqummaasa gargar baaseetiin kan nutti kan dhalate suni daa'imni suni waaqa jabaadha jedhama. Kan dhaltes isheenis waaqa dhalte malee yookaan waaqa deesse malee namummaa deesse jedhamee iddoo tokkotti illee hin barroofne hin dubbatamnes. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa almost 30 boqonnaa 1 lakkoofsa 35 irratti illee 35 irratti illee qulqulluu ilma waaqayyoo jedhama. Qulqulluu ilma waaqayyoo jedhama. Ilmi waaqayyoo waaqayyoodha. So kan ishiin deesse waaqayyoodha malee wangeela Luqaas irratti ati inni fooftaa ilma siin deessaa maqaa isaa Yesuus jettee moggaafatte jedhame immoo ati waaqa hin deessaa maqaa isaa immoo Yesuus jettee moggaafatte jedhame.
Waaqa hindeessaa fi Yesuus Kiristoosin maqaa isaa Yesuus jettee moggaastaan garaagarummaa qaba akka keessanitti akka ati hubattutti nu biratti garaagarummaa hin qabu. Nu biratti garaagarummaa hin qabu. Ati hin ulfoofta ilma sindeessatti jedhamee miti ati waaqa hindeessatti jedhame. Ilmi suni waaqayyo. Hiika dhokataa hiika Al jechuudha. tokko gidduu kun. Eshi. Qoy daandiin iddoo Namni biraa gidduu anu jechuu gatii barbaade. Isuma kana na gaafatta. Ortodoksii tawaayidoon keessa gala inni tokko hubateera inni tokko immoo hubanne ta'uu danda'a inni tokko immoo jechuun jechisaa ibsuu akka hin gaafadhe kun ibsuu fi keessa isaa jiraachuu danda'a. Okey naaf ibsaa rakkoon tokko hin jiru. Isumatti barbaadde si ibsuu fi ammati ilma hindeessa jedheen immoo waaqa hindeessa jedheenidha miti gaafiin kee. Akkasii miti? Eeyyee jechuun ati hin ulfoofta ilma hindeessaa ittiin jaam. Ilma hindeessaa jedhe ilmi sun immoo otuu hin dhalatin dura akka dhufee dhalatu raajiin dubbatame meeraan fi miti raajiin dubbatameefii ture. Raajiin dubbatameefii ture. Okay, sitti raga baasaa deemnu moo akkasumatti afaan qofaanii dubbannu? Ragicha akkuma waan numaan itti rakkoo qabu. Rakkoon qabu ilma hindeessaadha kan inni jedhe ilma hindeessaa jedheen ilmi sun garuu akkuma tasaa dhufame kan itti himame osoo hin taane dursee waaqayyo inni dhufee dhalatu kuni karaa raajota isaa kan dubbatedha. Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 siin dubbisa maal jedha mucaan nuuf dhalateeraa jedha mucaan kun ilma miti qortu. በነገራችን ላይ አፋን ኦሮሞቲን ማለ አፋን አማሪፋ ዮ ዱብስተ ኢዶ ለማኒቱ ልጅ ጀዳ ልጅቹን ሙጫ ደሚቲረ ዮካን ኢልመ ጀቹ ደንደኛ ሚቲ ናዴቢሰት ረኮን ቀቡ ዮ ሚቲ ጀተስ ዮ ኤዬ ጀተስ ወንታ ኦፊ ኬቲንታ ጀቱ ናዴቢሱ ደንዴስ ኢኒ ደለቱ ኩኒ ነገሌን ኮ ነገ ጢቆነን ቀን ነምኒ ነብራጪ ሴዋን ጅሩፍ ኤዬን ጀዴ በር Okay. Ilmanii deessa jedheeni ilmin isheen deessu kuni isa dursee raajiin dubbatamefidha. Maal jedha Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 mucaan nuuf dhalateeraa jedha. Maaltu nuuf dhalateera? Mucaan nuuf dhalateera. Mucaa jechuun amaariffa isaa yoo dubbiste isaan tawaldoollenaal jedha. Isaan tawaldoollenaal jedha. Inni kun immoo maalidha mucaan inni dhalate kun? Namadha? Nama qofadha? Moo maalidha? Isa kana achuma irratti karaa raajii isaa dubbateera waaqayyo otoo fi dhufeen dhalatiin jechuudha. Ilmis nuuf kennameera jedhatti fufee humni mootummaa isaa gatiittii isaa irra jira. Maqaan isaa macaafa qulqulluutti ittiin dabalamuu irraan dhufamu. Right? Macaafa qulqulluu iddootti wal dhabnu kana. Jechuun macaafa qulqulluu ittiin dabalamuu irraan irratu. Ishiidhaan gaafa dhufee itti dubbatee gaafa sagalee kanatti dubbatee Jibriil gaaffii dhageessisee atiin ulfooftaa ilma sindeessaa maqaa isaa immoo Yesuus jettee immoo kaaftaa ittiin jaame malee tokkoffaan wanta isin jiru tokko nama guutuu ta'uusaa fi waa guutuu ta'uusaa okey itti walii gallaa garuu waa miti irratti akkamittiin haadha waaqayyoo keenyaatti ittiin jennaan isin jedhe akkamiin jechuun ni dandeenya. Isuma si deebisuufi bara. Isuma si deebisaan jira. Dheeressaan jiru isuma si deebisaan jira na dhaggeeffadhu. Siisaa iddootti kenname hin barbaadu. Siisaa iddootti kenname. Akka Kunoo si dubbisaan jira. Laan macaafa qulqulluu fidela tokkotti hin dabaluu irraan irreef. Tole. Si dubbisaan jira bara. Ilmi nuuf dhalateera mucaan nuuf dhalateera. Mucaan inni dhalate kunis gorsaa dinqii waaqayyo jabaa abbaa baraa baraa hangafa nagaa jedhamaa jedha. Mucaan inni dhalate kun. Mucaan inni kun eenyurraati kan dhalate? Sagal jaarratti. Mucaan jedhame kun eenyurraa dhalate korte? Maariyaam irraa miti? Maariyaam irraa argame. Maariyaam irraa mucaan dhalate kun immoo maalidha jedheera? Waaqayyo jedheera mitiire? Waaqayyo jabaa abbaa baraa baraati miti? Mucaan dhalate kun. Ani isa yoo mankaadeen akka haadha waaqayyo keenya jennee ittiin waamuudhaaf akkamitti argannaa siin jee malee maqaa kan akka isheedhaanoo Yesuus jedhii jedhamee Isuma sitti muufi. Na dhaggeeffadhu isuma sitti muufi. Mucaan dhalate kuni waaqayyo jabaadha. Inni dhalate immoo haadha isaarraati miti. Durbee haadha isaaf mucicha arganii
isaaf sagadanii jedha Maatiyos keessatti. Haadha isaaf mucicha. Mucicha kan jedhame kun eenyudha? Waaqayyo sana jechuudha. Isa isheerraa dhalate. Kanaaf inni isheerraa dhalate yoo waaqa ta'e isheen eenyudha jennee waamna? Haadha waaqayyo jennee ishee. Na dhagaa jirta? Inni isheerraa dhalate sun waaqa yoo